Sagantaa keenya guyyaa irraatiin hamister koombaatii hojjettan akkaataa gara toonkiipparii irratti tiraansaakshinii yookiin immoo gara USDT'tti jijjiirrattan isinitti agarsiifna. Nu hordofaa isiniin jenna. Kallattiidhaan toonkiipparii keessan aappii isaadha. Haala kanaan bantu. Haala kanaan isiniif banama. Jala irratti hamister koombaat jedheetu qabxii isin hojjettan waliin isinitti agarsiisa. Haala kanaan argaa jirtu yoo ta'e asirratti. Warroonni haala kanaan isinittiin agarsiifne immoo kallattiidhaan pileestoorii keessa seentanii pileestoorii keessa seenuudhaan abdeet gochuu qabdu jechuudha. Yeroo asirratti dhuftanii toonkiippar jettu. Toonkiippar yeroo jettan akkaataa kanaan dhufee abdeet isinii jira. Abdeetii yoo jira ta'e kallattiidhuma maal gootu abdeet gootanii haga inni xumurutti eegu. Yeroo inni isiniif xumuree jedhe maal gootu ni eegdu jechuudha. Egaan haala kanaan nuuf banee jira. Toonkiipparii irratti hamister koombaat kan isin hojjettan qabxii isaadha haala kanaan argaa jirtu ta'e korratti 286 jedhee kaa'ee jira. Bakka kanarratti argaa jirtu yoo ta'e 200 kun asirratti argaa jirtu 286 jedhee kaa'ee jira. Baay'ee ittiin xiyyeeffanne jechuudha. Kan biraan hojjetaa ture. Kanaaf yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna gara USDT'tti akkaataa jijjiirrachuu dandeenyudha kan isinitti agarsiisu. Asirratti akkasitti yeroo tuqannee jenne haala kanaan egaan akkuma argaa jirtan asirratti kunoo argaa jirtu yoo ta'e gatiin isaadha baay'ee gadi bu'aa dhufee jira jechuudha. Kunoo argaa jirtu yoo ta'e erga asirraa qabee haga asiitti gadi bu'aa dhufee jechuudha. Asirratti xiqqoolee kaleessa xiqqoo dabalaa dhufee haala kanaan gatiin isaadha baay'ee gadi bu'aa jira. Kanaaf dafnee gara USDT'tti jijjiirrachuudha qabna. Kanaaf egaan erga haala kanaan jijjiirranne booda jijjiiruuf deemne bakka kana erga tuqannee swap kan jedhu ni jira. Kunoo bakka kanarratti swap isa jedhu kanarratti tuqanna yeroo tokko. Erga haala kanaan tuqannee haala kanaan nuuf dhufa. Egaan bakka gubbaa kanarraa maaks jedhu kana argaa jirtu yoo ta'e hunda isaadha hamisterii keessan hojjettan hunda galchuu yoo barbaaddan bakka maaks jedhu kanarratti tuqattu. Egaan akkaataa kanaan nuuf fidee jira. Itti aansuudhaan bakka USDT irratti jijjiirrachuu barbaaddan asirratti argaa jirtu yoo ta'e toonii irra jira. USDT hamisteriin keessan 286 kun tokkoon hamistariidha. Toonii irratti duwwaa tuqaa 31 78 jedhee ni dabalaa jira jechuudha. Egaan gara USDT'tti jijjiiruu yoo barbaanne immoo bakka kana argaa jirtu yoo ta'e bakka toon jedhu kanarratti tuqannaa yeroo tokko gadi tuqanna. Erga tuqannee booda USDT isa jedhu irratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna jechuudha. Egaan USDTdhaan tokko tuqaa 86 8258 jedhee jira. Baay'ee dabalaa jira roomaan jedhu. Kanaaf koontiiniyuu bakka jedhu kanarratti yeroo tokko tuqanna jechuudha. Koontiiniyuu bakka jedhu kanarratti tuqannaa. Egaan asirratti yoo ta'e exchange ratein hamistariin tokko duwwaa tuqaa 663 USDTdhaan jechuudha. Minimum receivediin doolaara USDT tokko tuqaa 877 jechuudha. Egaan kan isinirraa citumaa asirraa argaa jirtu yoo ta'e duwwaa tuqaa 8 yookiin immoo toonii duwwaa tuqaa 25 jedhaa jira. Egaan koonfiirmi bakka jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu jala kanarraan jechuudha. Akkasitti eega tuqattanii ni eegdu muraasa. Egaan haala kanaan erga nuuf fidee booda slide to confirm goona jechuudha. Slaayidii xiyya jiru sana xiyya kana gara fuulduraatti harkisnaa jechuudha. Xiyya kana argaa jirtu yoo ta'e xiyya kana gara fuulduraatti akkasitti harkisnaa. Xiyya kana erga gara fuulduraatti harkisnee confirm erga nu godhee paaswoordii keenya nu gaafata. Paaswoordii keenya yeroo tokkotti galchina. Erga paaswoordii keenya itti galchinee haala kanaan tiraansaakshinii isaadhaa xumuree jira jechuudha. Akkasuma tiraansaakshinii histirii keessa illee seennee akkaataa kanaan ilaaluu dandeenya. Hamister koombaat hojjenne egaan hordoftoota keenya akkaataa kanaan toonkiipparii irratti hojjettanii gara USDT'tti jijjiirrachuu dandeessu isiniin jenna. Sagantaan keenya irraa kanuma fakkaata. Galatoomaa isiniin jenna.